السلام عليكم الشما داوتوتا في هركفوني بكم الجيرتانيتي سلامن خينيا كلين سرام بوبسي سمبرا هاغو سينجيتشا ني يونيفرسيتي غرغرا تيسني ارسي يونيفرسيتي في كولج غرغرا ترانو داوچا جيرتن بكم جيرتانيتي نغيني خينيا سين هادا كبو سينجيتشا كان كبنه دفنه را سايكولوجي كورسي chapter 5 afaan oromootiin mana keessan teessanii daawwachaa kan jirtanidha. Jaalata Abraahim Arsii University College fayyaa irraa isin gargaaruudhaaf Arsii University Student Union waliin ta'uudhaan haal duree xumuree qophii irratti argama. Isin wanni isinirraa eegamu yoo jiraate chaanaalii kana subscribe, like fi shareidhaan hunda kitina isinin jenna. Let's go! Afaan oromootiin baradhaa. GPA gaarii hojjedhaan kaayyoo teenya isin fayyaduudhaaf handhur keenya bal'aadha. Okay. Arkaman walin ilaallu definition and type of motivation ida. Definition and type of motivation ida. Motivation jechuun gaa akkuma namuu beekutti wantoota nama kakaasu jechuudha. Kana jechuun ammoo is a factor by which activity are started. Factory wayiti yookiin force wayiti jechuudha. Factory jechuun gaa force wayiti jechuudha. Force wayi yookaan factory wayi kan si kakaasu jechuudha. Akka waan tokko start gootuuf and directed akka wantoota kallattumaan deemtuuf jechuudha. And continue akka waan eeglisa namaas itti fuftuuf jechuudha. So physical and psychological need or wants to meet kaayyoo baateef san yoo fakkeenyaaf dubbisuudhaaf kan baay'u taate yoo motivation qabaatte yoo interest qabaatte dubbisa isaa keessan akka itti fuftu waan si godhu akka kaayyoo dubbisuuf san qormaata illee akka hojjettu waan si godhuun motivation jennaan. In short jechuudha. Wantoota waan tokkotti si kakaasu eega si kaasisan waan saniin hawal si qunnamsiisu miitii asii hojjechiisu jechuudha. Okay? The word itself come from Latin word mover jechuudha dhufe which is means move sochii jechuudha. Wantoota kaateef sanit itti sochootee itti dhaqqabu jechuudha. Kaayyoon ta'e galmaan gahuudhaaf cawwu jechuudha. Okay? Motivation is the what move people to do things they do. Waan hojjechuu deeman saniif socho'uu jechuudha. Type of motivation in lama. Intrinsic and extrinsic. Intrinsic jechuun akkuma maqaan isaa agarsiisutti the type of motivation in which person enter jechuudha. Namticha san keessaa kan ka'u jechuudha. Akkuma maqaan isaa agarsiisutti jechuudha. Fakkeenyaaf kan jechuun jechuudha gammachuu keessootiif kan namtichi fakkeenyaaf kan qo'atu yoo ta'e yoo beekumsa argachuu kan qo'atu ta'e yoo seenaalee garagaraa seenaalee gootota garagaraa kan dubbisu irraa barachuuf irraa beekumsa argachuuf kan dubbisu taate intrinsic motivation jennaan. Okay? Fakkeenyaaf namoonni baay'een gaa warroonni gufuu namatti ta'an fakkeenyaaf anumatti warri gufuu ta'uu barbaadan mana keenya tattaa'anii lafatti jechuudha. Mee barsiisuun kun online irra barsiisuun faayidaa maalii sii qabaa naan jedhan. An garuu nama akkasiiti miti. Open minded nama open minded kan hin dandeessu naan jedhu dandeessee itti argisiisa. Kanaaf motivationiin amma isiniif an fayyadamaa jiru kun intrinsic jechuudha. Isin gargaaruu qofaaf kan inni argachaa jiru faayidaa takka kan argatu fakkeenyaaf subscriberii ammaan tana kuma takka hin galle nuti. Kanaaf faayidaa argannaa jechuudhaaf osoo hin taane isin fayyaduudhaaf afaan oromootiin isin tajaajiluudha kaayyoon keenya. Okay? Inni biraa extrinsic motivation. It is a type of motivation in which individual act because of what actually lead to outcome external to a person. Kana jechuun fakkeenyaaf birriidhaaf yookaan qarshiidhaaf hojjechuu jechuudha. Isin galee rewardii wayii yoo ni jirate rewardii san yoo hin jiraanne ta'e ati waa hojjechuu dhabu. Extrinsic akkuma maqaan isaa agarsiisu from external reward jechuudha. Externally badhaasa wayii argachuudhaaf hojjechuu jechuudha. Okay? Fakkeenyaaf namni hojii tokko yoo birrii kan kenneef taate hojii san ni dhiisa. Kan maal jechuudha birrii san irratti yookaan qarshii san irratti hundaa'ee jechuudha. Okay? For example, give a child money for every A. Yoo grade tana eefde qarshiin si kannaa jeebban ajajuu ijoollee jechuudha. And on a report card offering of bonasiifaaf barsiisaan fakkeenyaaf yuunivarsiitii sanatti yeroo baay'ee boonasiin hin jirtu malee gaafa kutaa gadii 19 barannu boonasii yee qabxii takka lamaffaa barsiisaan boodarra barreessaa yoo barreessitanii harkattaa yoo hin barreessinillee rakkoon qabu. And to an employee for increased performance milkaa'ina isaa sana akka tufuuf akka mucaan kun jabaatee hojjetuuf reward wayii boonasii wayii kennuuf jechuudha. Kun maal jechuudha extrinsic jechuudha. Extrinsic barreessi irratti illee hin dhufti qormaata irratti yeroo hunda naftu kanaafuu qabachuun isinirra jira.
Inni biraa approach to motivation or theory of motivation jechuudha. Theory isaa akkuma walirratti ibsuuf yaalletti instinct approach inni duraa jechuudha. To motivation inni kun maal jechuudha gaa akkuma maqaan isaa ibsutti kana jechuun kan qaamni keenya ajaje theory of the motivation that focused on PowerPoint tun irraa murtii moodulii irraa ni dubbistanii konseptii isaatiin isinii maam. Instinct approach kun fakkeenyaaf fiizikaalii qaamni kee waan barbaade tokko jechuudha. Fakkeenyaaf yoo nifi kan beela'u taate qaama keetu nyaata, yoo kan dheebotu taate qaama keetti dhuga. Kan amma sammuun teessin ajajine jechuudha. Intrinsiik jechuunis akkasi. Kan qaamni kee fiizikaaliin kee kan si ajaje yoo beela'ite nyaachuu kana qaamaa si ajaje malee sammuun dura qaamaa si ajaja jechuudha. Sammuulleen keessa hin jirtu jechuudha miti. Okay? Kun maal jechuudha ree? Kan sammuun keessoo isaati qaamni kun beela'uudhaan karaa nyaataa karaa beela'uu sana kan kaasu nyaata. Kanaafuu instinct jechuun kana jechuudha. Konseptiin isaa PowerPointiin dijjatoonni murtee moodulii irraa dubbisuu dandeessu konseptii isaa jechuudha. Inni biraa drive reduction approach dha. Kana jechuun maal jechuudha gaa drive jechuun gaa maqaa isaa salphaadhaan akka itti qabatte jechuudha. Tension jechuudha fakkeenyaaf tension reduction jechuudha. Tension reduction. This approach involved concept of a need and drive. Wantoota barbaachisanii fi drive jechuudha. Fakkeenyaaf fedhii keessoo keetii kana xiqqeessu fakkeenyaaf wantoota garagaraati jira. Example isiniif fudhadhee isinitti argisa. A need is requirement. Wantoonni barbaachisan maali? Requirement for some material such as food, nyaata fa'aa, bishaan fa'aa barbaadu. That is essential for survival of organism. Organismiin tokko namni tokko fakkeenyaaf jechuudha jiraachuudhaaf essential main need jechuudha. When an organism has a need oggaa organismiin tokko waan kana barbaade it is leads to psychological tension as well as physical arousal to what? Ammallee PowerPoint irraa murtee kana jechuudha. Okay. When organism has a need it is leads to psychological tension. Egaa tension jechuun drive dha jenne drive jechuun tension yoo ta'u reduction jechuun immoo tension isa waan reduce godhu jechuudha jenne. Okay. In this theory there are two kind of the drive. Drive kana bakka lamatti qonnee ilaalla. Primary dhaa fi secondary dha. Primary jechuun maal jechuudha? Primary drive jechuun fedhii keessoo keenyaa qabu jechuudha. Fakkeenyaaf yoo beelofte beela'uun san keessa keenyaa ka'ee jechuudha. Yoo nuti nyaata san irratti nyaatte immoo driving san decrease ta'ee jira jechuudha. Eeshi. Those involve survival need on the body such as hunger. Beela'uu dheebochuu fi kanneen kana fakkaatanii jechuudha. Eenyu primary driving jechuudha. Secondary yookaan acquired driving ammoo those are learned zero experience or condition. Kan immoo kan experience dhaan conditionoota garaagaraatiin kan barattu jechuudha. Such as need of money maallaqa argachuu, social approval, kabajaa fi wantoota garaagaraa hawaasa irraa akkas kabajan eeggachuu fa'a. Kun maali? Muuxannoon dhufaa jechuudha yookaan yaadaan itti kaafatee akkamitti kan kabajamu hawaasa kanaatti akkamitti kan dhageettii argadhu. Fakkeenyaaf gaa nama qeellootti maallaqa baay'ee qabu hawaasni kabaja. Kan hundi argachuudhaaf laffoon kun maal jechuudha? Secondary drive dha yookaan kana jechuudha. Inni biraa homostasis dha. Homostasis jechuun akkuma biology irratti beektanuttu the tendency of the body to maintain steady state. Qaamni keenya akka dhaabbataa ta'etti godhu jechuudha. Akkaataa qaama keenya dhaabbataatti godhetti godha. Fakkeenyaaf temperature fudhachuu dandeessa. Temperature yeroo qorraatis yeroo ho'aatis digirii 37 digirii centigrade dha. Okay? Kun maal jechuudha ree? Homostasis dha jechuudha. Okay? When the primary drive is need, oggaa primary driving si barbaachise, the body is still in balance. Fakkeenyaaf kana jechuun maal jechuudha? Yeroo beelooyte yoo nyaata hin argatin taate statein body keetii in balance ta'a jechuudha. Yoo immoo nyaata san argate this stimulates what? Drive reduction or homostasis dha jechuudha. Okay? Drive san irratti yoo beelooyte oggaan fi nyaata nyaattuun saniin homostasis eegame jechuudha. Inni biraa
optimal or arousal approach dha. Akkuma maqaan isaa agarsiisutti gaa maal jettanii qabattanii daawwattoota kiyya arousal fi drive reduction waliif hallaadha. In shortly karaa gabaabaa qabadha. Drive maal godhuu danda'a? Tension sitti ol keessan gad buusa. Kun maalree beyond drive reduction faallaa kanaatti ol kaasee jechuudha. Waliin laalla. Arousal approach seeks to explain behavior in which goal kaayyoo ta'e takka fakkaatti dhamaatee laffaatu to maintain increased excitement gammachuu kee kan akka itti fufee akkasiif ol ka'u siif godhaa jechuudha. Fedhiin suuraa gabbuu san akkasiif ol ka'u godhaa jechuudha. According to arousal approach to motivation akka seerri arousal kun jedhutti each person tries to maintain certain level of stimulation and activity. Namni hundi tokkoon nama stimulation yookaan motivation isaa kana ol kaasuudhaaf lafa'aa jira. Maalirree increase dha jechuun high ol kaasaa jechuudha. Okay? Fakkeenyaaf barachuu ta'e GPA kee kan semestera tokkoffaadhaa yoo duraa kan gabbuu ta'e semestera lammaffaatti ol kaasuudhaaf yoo kan tattaafattu taate maali arousal approach dha jechuudha. Okay? Kuni kana jechuudha. Kana qofaa miti yoo beeloytellee dhugaanii fi beeloytee yoo kan nyaata nyaattu taatu nyaata san ol kaasuudhaaf fedhiite ol kaasuudhaaf jechuudha kan nyaata kanaa jechuudha amma arousal. As with drive reduction model akkuma drive reduction keessa ilaalletti this approach suggested that if our stimulation and activity levels become too high yoo nafi stimulation keessa keenya kan baay'ee ol ka'u ta'e we try to reduce them. Waan ol keessan gad deebisuudhaaf yaalla jechuudha. Okay? Eenyu keessa drive reduction keessa kanarratti immoo waan gabbuu san ol kaasuudhaaf yaalla faallaa walitti wanni isin hin jennu. Fakkeenyaaf temperature jedha. Kun kan inni itti aanu incentive dha. Incentivein sababa keessoo keenya ol keessan waliin ilaale incentive approach to motivation suggests that motivation jechuun waan keessa keenya ol keessan stem from the desire to attain external reward. Akkuma maqaan isaa agarsiisutti extra motivation jechuudha in shortly yookaan incentive jechuudha. Waan keessa keenyaaf ol keessan san irratti resultii yookaan reward wayii barbaadu jechuudha. Okay? Attain to external reward. Fakkeenyaaf in this view desirable property of external stimuli whether grading kee fakkeenyaaf medicine seenete sirriitti kan GPA kan hojjettu taate incentive dha jechuudha. And money maallaqa argachuudhaaf yoo halkanii guyyaa kan hojjetu taate affection, food, sex, account and person motivation kunneen maali incentive dha jechuudha. Waan keessa keenyaa keessa irratti resultii argachuu jechuudha. Okay? Akan inni itti aanu cognitive approach dha. The thought behind the motivation. Kunilleen waan yaada motivationii duuba jiru jechuudha. Maqaa isaa kan biraatti asinillee qabadda. The thought of behind motivation. Yaada motivationii duuba keetii jiru. Fedhii kee duuba cognitive jechuun akkas jechuudha. Cognitive approach to motivation suggested that irraa murtee powerpointiin konseptiin isaa maali galma takka ga'uudhaaf yaada ati karoorfatte fakkeenyaaf GPA kana baay'ee ol kaaseetiin hojjedhaa jettee yoo kan yaaddu taate kan ol kaasuudhaaf yoo kan dur si keessaa yaanne akka si ati hojjettu si godhu si duuba jiraate cognitive approach dha jechuudha. Fakkeenyaaf okay, for instance fakkeenyaaf jechuudha the degree of which people are motivated degree namni tokko motivate irratti ta'u to study the test qormaataaf dubbisu based on their expectation of how well studying tilmaama inni akkamitti akka hubatee fi akkamitti akka namni sirriitti hubatee faa beekuudhaaf and will pay off in terms of good grade. Gireedii gaarii hojjechuuf fakkeenya kanumaan amma isinii kana gireedii gaarii hojjechuudhaaf yoo kan akkana sirriitti hojjetee dubbisu taate cognitive dha jechuudha. Kanaaf kun amma kana qofaa miti fakkeenya baay'ee jira bifa kana fakkeenyaatiin waan isiniif fiduuf viidiyoo kana gurra laaltan isiniif gala. Kana booda immoo qormaata garaagaraa gurratti hojjettan isiniif gala jedhee yaada. In cognitive theory of motivation draw a key difference between intrinsic and extrinsic motivation. Waan keessa keenyaatii fi motivation qarshii barbaadu hojjechuutii fi
maal adda baasa differensii intrinsic jechuun ati beekumsa argachuudhaaf dubbisu. Extrinsic jechuun ammoo namni cimaadhaan aan jedhaniif takka ammoo dipaartimentuma tana yoon seeneettee kan dubbistu yoo ta'e kan adda baasaa jechuudha kognitiiviin. Yoo akkana qayyiniif taate kognitiiviidhaatti martanii jechuudha. Okay. Intrinsic motivation cause us participate akka nuti hirmaannu nu godha in what? In an activity for enjoyment, our enjoyment. Akka nuti gammannutti akka nuti gammannu caalaa wanni nu godhu maali? Rather than what? Any actual or concentrate reward that will bring us. Akka nuti gammannu caalaa akka concertii akka reward akka nuti argannu kan irratti rather nu godha jechuudha. Rather than actual or concert reward that will bring us. Kana jechuudha. In contrast, extrinsic motivation causes us to do something for money. Maallaqaaf hojjechuudha. Akkuma maqaan isaa akkuma faallaa extrinsic motivation kun opposite jechuudha. Cause do to something. Akka waan tokko hojjennu for money maallaqaaf gireediidhaaf and some other actual concert reward. Concert reward kana kanaaf akka nuti hojjennu nu godha jechuudha. Faallaa extrinsic motivation iti jechuudha. Okay. Kana if all you are about in a grade your grade of hundi kan carry kan no kan itti xiinxalu taate to get this course grade A fiduudhaaf course kan A fiduudhaaf yoo kan laffaa taate it is extrinsic motivation jen akkanuma introduction irra dabarsinetti jechuudha. Okay. Kun kana inni itti aanu humanistic approach of to motivation. Humanistic kinga akkuma maqaan isaa ibsutti Abraham Lincoln namni isa kana qorate waan irraa adda godhu qaba na hordofa. The other approach to the study motivation is humanistic approach. Inni biraa kanaaf based on what? Work of Abraham Maslow. Abraham Maslow malee Abraham Lincoln miti. Okay. Maslow was one of the early humanistic psychologists. Nama humanistic te psychologist beekamaa ture Maslow kun jechuudha. Who reject kan dura dhaabbate sirrii miti dominant theory of psychoanalysis. Theory of psychoanalysis kan chapter 1 baratan san kan dura dhaabbate jechuudha. And behaviorism illee kan dura dhaabbate. In favor karaa isaatti maaltu jaalatama? More positive view of human behavior. Human behavior kana positive haala ta'een qayyaatu ture jechuudha. Maslow suggests that human behavior is influenced by what? Hierarchy and or ranking sadarkaa yookaan tartiiba jechuudha of a 5 class of need or motive. Wantoota nama kakaasan 5 irra dhaabbateeti kan murteesse jechuudha. Tokko tokko wal ilaalla. Hierarchy kana jechuudha. Okay. Maslow 5 hierarchy. Maslow kun hierarchy 5 lafa kaa'e. Maslow maal lafa kaa'e? Hierarchy kana hierarchy of a need for motive from that bottom to top the follow. Asiin gadi kanatti tokko jalarraa karaa gubbaatti kaa'ee jechuudha tartiibaan follow godhe. Tokkoffaan physiological need. These are biological requirement for human survival. Namni akka jiraatuuf biologically uumamaan kan barbaachisu jechuudha. Fakkeenyaaf qilleensa, oksijiinii, food, nyaata, drink waan dhugan, shelter mana, clothing, uffata, warmth, sex and sleep. Fuudhuu fi hirriiba kun maali? Physiological need. Namni kamuu waan dirqama argachuu qaba jechuudha. Inni lammaffaa safety dha. Safety ammoo safety need nagaa argachuu jechuudha. Freedom, protection from element, security order, security nagaa, orderly and law, seera keessa bulle, seeraan bulu, stability, nagaa argachuu, tasgabbii, ummata wajjin, hawaasa wajjin, waa hunda wajjin nagaa argachuu, sodaarraa, freedom from fear, sodaa fi wantoota garaagaraa mootummaa maal nama godha yaa'ii jireenya wantoota garaagaraarraa bilisa ta'uu kana jechuudha. Lammaffaan inni sadaffaa love and belongingness needed. Inni sadaffaan kanaaf love acceptance argachuu jechuudha. Kun immoo kabajummaa ni mannu after physiological and safety need have been fulfilled. Eega kun lamaan kanneen asii olitti dabarsan kun xumurame booda third level of human need is what? Social and involve feeling of belongingness. Eenyummaa ofii haala beekeen feeling isaa kana keessatti
acceptance fudhatamummaa hawaasa biratti kabajamummaa argachuu jechuudha. Akkana. Inni afuraffaa esteem needidha. Esteem need jechuun ammoo the need to be respected as useful. Nama keessatti haala gaarii ta'een haala adda ta'een fudhatamummaa argachuu jechuudha. Honorable kabajamuu individual akka individualitis ta'e which Maslow classified into two categories. Bakka lamatti qoodee isaanuma tanaa jechuudha. Maslow'n waan ammoo esteem of oneself, especially oneself jechuudha. Dignity, achievement, mastery and independence namarraa of danda'uudhaa fi kabajamummaa esteem bakka kabajaa ofitti nama dagamsu jechuudha. Selfidha waan selfii nama tokko biratti. Inni biraa desire of reputation or respect from other. Taraa dura dignity waan selfidha. Amma kun ammoo from other nama biraatirraa namni akka isa kabaju. Dooktar fa'aa jee yoo medicines kan galu ta'es kabajaa namarraa argachuu fa'aa jechuudha. Dooktar jee akka kabajamu. Kana jechuudha. Waluma dhidhiyaata. Gaa'ii garuu tartiibni isaa garagara. Tokkoon isaa waliin fakkaatu. Inni biraa self actualization. Self actualization irra immoo Abrahaam Maslow kun akka jedhutti namni self actualization irra gahu muraasa jira hin jiru kanneen akka Mahatma Gandhi kana faatu asirra gahee jira kanneen akka Nelson Mandela faa kanneen akkana kana malee namni baay'een gaduma tana qofa jechuudha. Okay, realizing personal potential and self fulfillment kun ammoo guutumaan guututti muuxannoo olaanaa irra gahu jechuudha. Self fulfillment jechuun sirrumatti seeking personal growth haala waa hundaanuu guddachuu namarraa and peak experience guddaa qabaachuu jechuudha. Okay, a desire to become everything is capable for becoming. Scientistii addaa addunyaa irratti beekamtii guddaa qabu taate everything waa hunda nama danda'u ta'uu jechuudha. Capable ta'ee danda'uu jechuudha. Amma namni asirra gahu baay'een hin jiru. Okay, self actualizing nama muraasa qofaatu irra gahaa jechuudha. Kuno structure kan irratti baay'ee isin gara hierarchy kan ammoo sirriitti beekuu dandeessan qormaata irratti hojjechuudha jechuudha. Inni biraa Maslow hierarchy neediin kun tokkoffaan physiological need kanneen akkam fa'aa need of water bishaan barbaadu namni yoo kanan harkatiin gaa kalamaffaa dabruu ni hojjaatu jechuudha. Jireenyi nu itti walxaxa jechuudha. Bishaan yoo dhabe nyaata yoo dhabe hirriba disturbance ta'e kana kana jechuudha. Inni lammaffaa safety need of safe and secure environment. Nagee haala taateen nama wajjin jiraachuu hawaasa wajjin jiraachuu mootummaa wajjin jiraachuu wantoota gargaraa asuma jala galti. Love and belongingness inni sadaffaadha. Kun immoo need of obtain and give affection. Wanta argachuu laafii fuudhuu heerumuu wantoota gargaraa asuma jala jirtunis. Okay, inni biraa esteemidha kabajaa barbaadu sense of self worth develop sense of self growth jechuudha. Kun kabajaa ofirraayis nama biraatirraayis individualiidhaayis from otherraayis eeggachuu jechuudha. Hanqaasitti baay'ee namoonni baay'een asirratti hafan namoonni baay'een kana fakkeenyaan akkamitti hubattaa namni baay'een nyaatumaa fi dhugaatiidhaaf jiraata. Namni immoo seekuur jeessa jiraatus muraasa lakkumaan xiqqaachaa deema laata. Saayiziin kun wanni isin galeera xiqqaataa deema jechuudha. Lakkumaan xiqqaachaa deema. Ammoo self actualization rogaa geessu baay'ee self fulfillmentiin isaanii hin jiru jechuudha. Namni milkaa'ee jee achi baastu ulaagaa hunda guutee muraasa jechuudha kanneen akka reefu isinii meeqan jechuudha. Okay, inni biraa conflict motive and frustration jechuudha. Conflict jechuun ammoo ofuma wajjin wal loluu jechuudha. Ofuma wajjin filannoo dhabdee yaadni sitti wal qabu jechuudha. Conflicting walii galuu dhabu jechuudha. Akkasii based on source of motivation and the importance of decision people usually face of difficult choose of among motive. Don't forget this one student, please give me attention. Conflict of motive jechuun kanuma short answer insa difficult choose among the motive wantoota saka kaasan irraa waa lama filachuun sitti ulfaatu jechuudha. Okay, there are four basic type of motivational conflict bakka afuritti qonna. Tokkoffaan approach conflict inni kun maal jechuudha. Approach conflict jechuun wantoota lama filachuu jechuudha. Lamaan wantoota gaarii jechuudha. Akkuma maqaan isaa agarsiisutti waan gaarii jechuudha. Lachuutu waan filachuu namatti ulfaatu. It is what exists when must choose only one of two desirable activity. Wantoonni lamaanuu gaariidha garuu yoo wanta qofa keessaa filachuu qabdu jechuudha.
Fakkeenyaaf example going to move or concert. Gara concertii deemuudhaaf gara muuvii filma ilaaluudhaaf wantoota garaagaraa achitti hin deemu achitti hin deemu jettee sitti wal qabu jechuudha. Kana qofaan fakkeenyi biraas ni jira. Fakkeenyaaf shamarree takka yoo fudhanne takka dhiirummaan yoo ta'e abbaan isaa isa qofa haa qabaa jennu. Inni qabxiin tiraansii yuunivarsiitii galchutu fide yuunivarsiitii deemu muuniin fuudha. Yoo inni biyya sanii deeme abbaan isaa isa malee hin qabu. Asitti hafeetiin fuudha immoo yuunivarsiitiin gala. Yuunivarsiitii galuunis digirii barataa wantoota garaagaraa hawaasa Itoophiyaa xiqqoo kana wajjin asii nama hedduu wajjin wal barataa beekumsaa horattee deebite. Achitti immoo fuudhuudhaafis mana keessaas malee namta kan qaban wantoota garaagaraa fakkeenya asuma jala jira. Daawwattoota isiniif gala jeetii yaada. Kun kana jechuudha. Avoidance conflict jedhanitti aanu. Avoidance conflict jechuun immoo akkuma maqaan isaa agarsiisutti undesirable select undesirable effect jechuudha. Arise when we must select undesirable jechuudha. Wantoota namatti hin tolle egaa keessaa filannu jechuudha. Kun PowerPointiin irraa murtee fakkeenya kana immoo maali? Fakkeenyaaf liqii baankii irraa yoo kan liqeeffatu taate liqii jechuun baankii irraa fudhachuudhaaf midhaan mana qabdu san gurgurtee kafaluu. Fakkeenyaaf nama waan wayii godhuu barbaaddee baankii irraa liqeeffattee waan san hojjechuudhaaf mana kadhaabbatu mana gurgurtee waan san hojjechuu. Kamtu irra caala? Silaa tokko irra caala kan irra caalu hin jiru. Lachuutu undesirable. Yoo maallaqa liqeeffachuunis mana dura gurguruunis bakka jiraattuu dhabdaa wantoota garaagaraa undesirable jechuudha. Undesirable. Okay? Inni kun kana. Inni itti aanu approach avoidance conflict. Avoidance conflict jechuun attraction and attraction jechuudha. Attraction and attraction. Wantoota namatti toluu fi kan namatti hin tolle jechuudha. Happen when a particular event oggaawwan eventii wayii takka or activity has both attractive and unattractive. Okay? Attractive and unattractive future. Oggaawwan namatti waan namatti toluu fi waan namatti hin tolles gaa qabaatu jechuudha. Example, freshman student wants to start dating. Yeroo dating jechuun amma asitti yeroo jalqaba freshman studentiin takka yookaan female takka yoo jennu yeroo hin jalqaba yuunivarsiitii galtu nama hojii yeroo hariiroo uumu especially dhiira hojii yeroo hariiroo uumu jalqabdu jechuudha. At the same time yeroo masanitti worried ni yaaddu itti that this may unduly consume her study time. Yeroo ma fakkeenyaaf wantoota garaagaraa fakkeenyaaf jala fudhachuu dandeenya. Yeroo amma hariiroo garaagaraa nama wajjin uumtu takkiin shamarruma akkasiitu wajjinu takkiin wantoota garaagaraa wajjin yeroo hariiroo uumtu yeroo isii jalaa guba. Hariiroo uumuun akkuma gaarii ta'utti ta'ee yeroo jalaa gubuu kun consume study time yeroo isin qo'attu jalaa gubuun kun maali? Avoidance jechuudha. Hariiroo nama wajjin shamarree akkasiitu wajjin barsiisota wajjin hawaasa wajjin uumuun kun approachii ta'ee avoidance immoo yeroo sii gubuu kanaa jechuudha. Kanaaf approach avoidance kanaa jechuudha. Inni bira multiple approach avoidance conflict. Multiple approach avoidance conflict exist when two or more alternative each both positive and negative future. Oggaa hundinuu positive is negative oggaa qabatan jechuudha. Suppose you must choose between two job. Hojii lama filadhu siin jenna. Tokko akkamii yeroo jalqabaatiif gaa yeroo ati hojii filattu siin jenna suma amma yuunivarsiitii irraa ba'ee hojii barbaadu jiru fakkeenyaaf fudhadhu. Hojii kana filadhu siin jedhan hojii lama siifaa kan optionii lama. Takka fakkeenyaaf dhalata asallaa jennee haa yaadnu. Ati asallaa dhalattee asallaarraa Wallaggatti immoo mindaa baay'ee si kafalan. Tokko immoo asallumarraa Boqojjitti immoo mindaa muraasa kafalanii garuu dhiyoodha sitti dhiyoodha. Kan Wallaggaa immoo mindaa baay'ee si kafalanii sirraa fagoodha. Kun maal jechuudha? Multiple approach avoidance jechuudha. Kan fagoo san deemtee hojjechuudhaaf birrii guddaa qaba garuu fakkeenya qaba. Siin galee daawwattoota more alternative jechuudha. Carraa baay'ee kan si qabu. Silaasaniin dhaqoo yaattee mindaa guddaa qaba asitti sirraa fagoodha. Achi dhayitee achi asi qaluun kanaa jechuudha daawwattoota. Konseptiin multiple approach avoidance dha. Inni kun kana there other the post advancement of opportunity fringe benefit and better climate but it does not pay as much and involves the unpredictable work schedule. Inni kun kana jechuudha. Okay, benefitii guddaa qaba
haalli qilleensaatis baay'eedha bakka takkatti jechuudha. But does not by much and involve unpredictable work schedule. Akkatuma schedule saniitiin asii wallagga dheeyxee hojjechuun san baay'ee unpredictable jechuudha. Baay'ee sitti ulfaataa jechuudha. Aarsaa kana kawaltee cidhaquu kanaatti sitti ulfaataa. Kanaaf multiple avoidance jennaan jechuudha. Emotion irraa walitti deebinaa paartituudhaan kun paartii waanidha. Asumarratti xumurraa baay'ee isinitti hin dheeressu maaliif daqiiqa 30 ol yoo nama dheerotee namatti hin tolu. Isin wanni isin irraa eegamu koomentii jalatti itti fufii jedhaatii yaada nama jajjabeessuun nu jajjabeessaadha. Nuti isin gargaaruuf haalduree keenya xumurree isin gargaaruutti ergamna. Afaan Oromootiin barannee haa guddannu haa jabaannu wal haa guddifnuun dhaamsa keenya galatooma.